kaashaawat kan jedhu nuuf fideera kun. Been successfully verified inuu ta'eera. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya an Oromoo Computer School irraati Simiraa Beenyaan jedhama. Har'a immoo weebsaayitii sirriitti qarshii nuuf dalagu isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Kanaan dura namoonni maatii chaanaalii keenyaan taane subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Chaanaaliin keenya subscriberii baay'ee hin qabu reefumadha kan nuti jalqabne jechuudha. Subscriberii 21 qofaa qaba. Subscribe yoo gootan baasiitti baastan hin qabdanii. Nuuf immoo jajjabinaa ni kenna jechuudha. Chaanaalii kanarraati viidiyoo baay'ee babbarsiisoo ta'anii ni argattu jechuudha. Waa'ee bilbila keessanii waliin kan qabatu, waa'ee paaspoortii, wantoota teekinooloojii wajjin dhufan adda addaa ni argattu jechuudha. Subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa ta'an isiniin jedha. YouTube'n kan inni nuuf monetize gochuu danda'u yoo subscriberiin keenya 1,000 guutee watch houriin keenya immoo 4,000 guuteedha jechuudha. Kana malee immoo akka ammaaraaciitti kan inni nuuf ka'ee jiru shoortii miiliyoona 10 view yoo qabaanne chaanaaliin keenya monetizii ta'uu danda'a jechuudha. Kun immoo utuu watch houriin qabaatiin, utuu watch hourii 4,000 hin qabaatiin, utuu subscriberii 1,000 hin qabaatiin yerooma sana monetizii ta'ee kan qarshii nuuf kaffaluu danda'udha jechuudha. Chaanaaliin kunis jalqaba sarchii keenya irratti Rumble jennee guunna jechuudha. Rumble jennee guunna. Kanaan booddee hin barbaanna jechuudha. Kunoo isheema fuulduratti argamtu kana https rumble.com ishee jettu kanadha jechuudha. Akkuma ilaaltanii haala kanaatti isiniif fida jechuudha. Kun tuutoriyaalii isaa yoo barbaaddan bantanii dhaggeeffachuu dandeessu. Nuti akkaawuntii hin qabnu waan ta'eef sign up ishee jettu kana goona jechuudha. Sign up ishee jettu kana gaafa goonu nuuf fida jechuudha. Asirratti name jedha. Maqaa keessan guutu jechuudha. Fakkeenyaaf maqaan koo Simiraa Beenyaadha waan ta'eef maqaa koo irratti guuta. Paaswoordiin keessan strongii ta'uu qaba. Fakkeenyaaf paaswoordii haala yeroo waliin wal qabatu ta'uu qaba jechuudha. Email adreesii keessan itti guutu asirratti ani email adreesii kan koonii itti guuta. Isinumatti agarsiisuuf jecha kan hin bane jechuudha. Kunoo kun emailii kan koodha jechuudha. Emailii koon itti guutaa. Asirratti username keessan isin gaafata jechuudha. Username keessan irratti akka TikTokii fa'aa akka YouTubeii fa'aa wantoota itti daddabalaman hin qabu. Kun barreeffama qofaadha. Qubee guddaa fi qubee xiqqaa qofaadha. Fakkeenyaaf kun hin ta'a jechuudha. Namoonni baay'een keessa yeroo baay'ee kan isin gochuu bartan akka kanaa keessa gashuu bartanii inni kun hin fudhatamu asirratti username koo kana gasheera jechuudha. Asirratti paaswoordii retype jechaa jira. Paaswoordii isumaan bakka kanatti guuteen deebisee bakka kanatti guuta jechuudha. Paaswoordii yaadattan ta'uu qaba. Retype email address jechaadha. Email addressii isa bakka kanatti guutan bakka kanatti deebistanii guutu jechuudha. Kanaan booddee kaawuntirii isin gaafata. Kaawuntirii kana keessa Itoophiyaa barbaaddu. Itoophiyaan jirti. Itoophiyaan jirti jechuudha. Itoophiyaa ilaaluudhaan Itoophiyaa keessa galchina. Kunoodha Itoophiyaan itti guuta jechuudha. Ishee kana free account ishee jettu kanatti gochuu qabdu. Free accountidha. Free account kana banuu qabdu. Publisheriin biizinasiin waan kan biraadha waan ta'eef isin free account kan jedhu kana banadha. Username koodhaanii namni kan biraan fayyadamee jira jechuudha.
fakkeenyaaf optional fields wanta irratti hojjechuu barbaadan hin gashitu jechuudha. Adreesiin koo Addis Ababaa Itoophiyaadha. Addis Ababaa gootanii haalan barreessaa jiru kanaan immoo Itoophiyaa gootu. Adrees Addis Ababaa City Addis Ababaa Itoophiyaatti guutu jechuudha. Postal koodii namni qabdan postal koodii mataa keessanii guutuu dandeessu. Postal koodii yoon qabdan 004 gootanii bira darbuu dandeessu jechuudha. Bakka postal koodii 004 gootanii bira darbuu dandeessu. State or pro asirratti Addis Ababaa Itoophiyaa goonam akkuma ammaatti jechuudha. Addis Ababaa Itoophiyaa goona. Foon nambarii keenya itti guuna jechuudha. Foon nambarii yoo dhiisnes hin dandeenya jechuudha. Deeyi guyyaa manzii baratti dhalattan jechuudha. Barasaa seeraan guutuu qabdu akka hin dogoggorretti an baraan itti dhaladheen guutee isin baratti dhalattan guutaa. Kanaan booddee by creating an account with Rumble and checking this box ishee kanatti raayitii gochuu qabdu gaafa register gootanii. Kanaan booddee register kan jettu kanatti buutu tractors asirratti gaaffii isin gaafata jechuudha. Tiraaktarii kan ta'e filattu as keessaati. Fakkeenyaaf tiraakteriin kanuma qofaa jiran itti fakkaata. Verifying godha. Na dabarseera jechuudha. Congratulations, you have successfully registered as a Rumble creator. Rumble creator itti register taataniitu nuun jechaa jira. Register taataniitu nuun jechaa jira. Kanaafuu maaloodha kan nu barbaachisu emailii keenya deemnee verify gochuu qabna jechuudha. Emailiin keenya verify hin taane gara emailii keenyaatas deebinee miseejii nuuf dhufe ilaalla jechuudha. Kunoodha miseejiin nuuf galeera Rumble irraa jechuudha. Click here to activate your account. Activate gochuu qabna jechuudha. Your account has been successfully verified. Verified nu ta'eera. Accounting keenya banameera jechuudha. Amma asirratti fuula kan biraa banuudhaan login goona haaraa. Akka haaraatti login gochuu qabna. Ammas Rumble'itti ni buuna. Mallattoo profaayilii kanatti hin buuna jechuudha. Haaraa gaafa nuti gallu kallattumaan gara profaayilii keenyaatti nu fida jechuudha. Account overview. Qarshii hin qabu jechuudha. Amman irraati reefuma isinitti agarsiisuuf waan hin banee fi account overview birrii hin qabu. Isa kana yeroo $50 geessan baasachuu ni dandeessu jechuudha. YouTube'iin garuu kan inni isin baafachuu dandeessan $70 euro 70 olitti baafachuu dandeessu. $100 kanaa olitti malee kanaa gaditti baafachuu hin dandeessanii. Inni kun garuu $50 olitti baafachuu dandeessu. Akkuma YouTube'itti nuu ka'a jechuudha. Qarshii keenya hundumaa amma akka baasnee haala kanaadhaan nuuf ka'a jechuudha. Baay'ee wanta bareedaadha. Baay'ee wanta ittiin qarshii argachuu dandeenyudha jechuudha. Kanaafuu mallattoo eda'uu kanatti buunee viidiyoo barbaannu tiiktookii irraatii buusnee koppiraatii kan hin qabne asirratti yoo gadhiisne qarshii irraatii argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu viidiyoon kun baay'ee isin fayyada. Qarshii waan isin ittiin hojjetachuu dandeessanidha. YouTube irratti amma yeroo fixxanii isa kanaan fayyadamaan isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Chaanalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Kun
chaanalii keessan kan ta'e chaanalii afaan Oromoo Computer Schoolidha jechuudha. Namoonni viidiyoo kana jaallatan subscribe gochuudhaan akka inni ijoollee keessan bira ga'u yoo barbaadan laayikii itti bu'uudhaan maatii chaanalii kanaa ta'a. Galatooma.